Nukenya jenne si amanne harka sifru kunne. Wayo wayo amenyu manke ganga dabarang kuno argine. Wayo wayo. Jiraatu maatiin keessa akka jiranii maal akka namoonni immoo si gargaaran akkati barbaaddu. Amma biyya koo bareedaadha. Bakkee yoo jiraanna bareedtiin koo saadistii barumsa waa baradhee mana namaa baasaa barbaadda. Boleettiin kee maal hojjechaa jirti? Ashama harka fuune daawwattoota Isaaq Zeenuu tuuba hundi keessan fayyaa keessanii nagaadha. Angalata Rabbii kunoo gubbaan ajjeesaati jira silaan jiru ennaan baqeedhumaatiin jira. Ay Oromiyaa yeroo barbaadetti qilleensa bareedaa sana kan unachuu dandeessu jechuudha. Kunoo abbaan irree biyyaa nu haree alagaadhaaf akka barbaade akka jiru keessa bashannanan godhe. Abbaan lafaa keessaa baqatee dhume jechuudha. Inni kaan mana hidhaa jira, inni kaan afuuruma qilleensuma biyya isaa keessatti dhalate guddate dhandhamachuu hin dandeenye. Kanaaf kunoo inni kaan dirqamee biyya namaatti godaanuudhaaf ka'e. Beelamee waywaadhe boba'een arganne himimmaan koroobdus dhangaansaan beekamne. Lafeeta miiladhe kaleena kirkirti caraanee warqame qoonqoona buuti caraanee warqame qoonqoona buuti inseene edaa hin hubanne insene anatin fakkaanne insene anatin fakkaanne jitu Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo jitu Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. Oromiyaa jechuun jannata ardiiti ni jedhamu dhugaadha jechuudha. Ergan biyyaa baheen bakki Oromiyaa natti mul'atte. Egaa har'a waan tokko lama waliin jechuu barbaannetti kanan asirra ba'ee inni jalqabaa akkuma sirbi afaan Oromoo hammamirra akka ga'e kan nutti agarsiisu viidiyoowwan adda addaa jiru jechuudha. Gurbaa viidiyoo sirba Galaanaatiin yeroo
DISHTA GINA kan ji'a tokko keessatti miiliyoona meeqa kan geessise gurbaa DISHTA GINA godaana tadaarii kan balbalarra barandaarra bultu sanatuyyuu sirbichayyuu kan beeksisteesiidha kan sadarkaa kanaan ga'e gurbaa sanadha jechuudha. Sila DISHTA GINAan sadarkaa kanarra ga'a jedhamee hin eegamu jechuudha. Egaa akka sirbisu mul'atu akka nama keessa galu kan godhe gurbaa barandaa bulu sanadha. Kanaaf sirba Galaanaatiin gurbaan gadda viidiyoon hawaasa soshaalee miidiyaa adda addaa irra naanna'aa ture Facebook irras YouTube irras waan adda addaa irratti gurbaan waraabdee fuula Facebook irratti baxxansite guddaa galatoomi sabboonaa abdataati kan jedhamu jechuudha akka ragaa tokko argannetti viidiyoo sana waraabuun waan tokko nutis immoo akka sirba DISHTA GINA sana jechuudha sirbi Galaanaa baay'ee skeeliin isaa ol ka'eeti jira yeroo ammaa keessa gara miiliyoona 2 ol siqataati jira jechuudha. Egaa waan tokkoon dhaabuudha hin qabnu sirboottan hedduudha kan nu miiliyoona galchuudha qabnu amma kan fayyisaas miiliyoona galuu qaba jechuudha. Kanaaf sirboonni adda addaa kan siichi babba'aa jiran jijjiru jechuudha sirboottan warra bebbeekamoo qofa osoo hin taane warra sirba afaan Oromoo kana aartii afaan Oromoo ol guddisuudhaaf carraaqaa jiran kanas ol kakaasuun dirqama keenya waan ta'eef jechuudha. Mee viidiyoo gurbaa kana haa ilaallu. Waan inni barbaadu gurbaan suni akka gurbaan viidiyoo waraabe sun namoonni hedduun gargaaruudhaaf barbaadaa turan jechuudha. Eenyummaa isaallee kan inni ibsetu jira sooshaal miidiyaa irratti. Kanaaf jennaan mee gurbaan kun irra deebi'ee viidiyoodhaan gurbaan sun waraabeeti jira. Viidiyoo sana mee daawwannee walitti haa deebinu. Abdi angeenyudha. Adeenyu. Yaeqob. Oke Abdi Yaeqob tuti kaleessa sirba Galaanaa Gaaromsaatiin sirbituu si argitanidha. Viidiyoo kee waraabee kan intarneetii irratti gadhiiseen ture. Sana arguudhaan immoo namooti baay'ee si gargaaruu gatii barbaadanii fi adreesii isaa barbaadee nu arginaan jedhanii booda si barbaadee si argee wanta jiru sitti himeen ture inni amma immoo sarara darbee namoonni baay'ee akkaawuntii isaa toora akkaawuntii abanatu achirratti si gargaaruu dandeenya kanaaf feenaa akkas jedhanii turan. Amma haala amma irra jirtuu fi maal akka barbaaddu namoonni akkamittiin akka si gargaaran akkati barbaaddu isaanitti ibsame gabaabsiti. Amma iddoo jiraattu maatiin keessa akka jiranii maal akka namoonni immoo si gargaaran akkati barbaaddu. Amma biyyi koos bareedaadha. Bakkee yoo jiraanna buleettiin koos saadistii barumsa waa baradhee mana namaaf haa ta'u barbaadda. Buleettiin kee maal hojjechaa jirti? Mana hoteela hojjettee turte amma hin beeku. Walitti siqanii? Okay. Kan biraa wanta jechuu barbaaddu hin jiru? Barumsa barachuu barbaadda? Barumsa meeqaffaa irratti dhaabde? As galagal? Tokko galeenis. Tokko galtee dhiiste barumsa keetti fufuu barbaadda? Tolee namoonni sii fi dabtarii bituu fi barbaanna wayyaa bituu fi barbaanna jedhan gadi jiranii fi amma karaa kanaanis gargaaruu danda'u jechaadha. Miti? Tolee galatoomne. Egaa akkuma beekamu gurbaan akkuma viidiyoo irratti daawwatan jechuudha. Haadhaaf abbaasaa akka hin beekne yeroo walitti bu'iinsi gumuzii wajjiniin uumamu sana keessatti buqqa'ee kan dhufee naqamte keessatti barandaa bulaa jiru jechuudha. Mucaan akka obboleettii qabu sin beeka. Obboleettiin isaa akka hoteela keessa hojjettus himeeti jira. Obboleettiin isaa hamma bakka sin jirtullee hin beeku. Gurbaan maal barbaada maal siif haa godhamu gaafa jedhamu barnootatti galuun barbaadaa jedha. Kun waan guddaadha jechuudha. Qarshii na gargaara maal na gargaaraa hin jenne barnootan barbaada jechuun nuti isaasuyyuu ergaa guddaa qaba waan ta'eef nuti samma dandeettii keenya gurbaan kun akka inni barnoota isaa itti fufuu kutaa tokko jalqabee tanniisee kutaa tokko baradheera jedhe. Egaa nutis akkuma baay'ina keenya waan tokko
tokko gargaarree mucaan kuni Galaanaanis gama kanaan jechuudha. Galaanaanis gurbaa kana carraa argateen beeksisee yookaan waan tokko gochuu fi danda'uudha qaba. Akkuma DISHTA GINA sana jechuudha. Waa hundaan jara abashaa irra tarkaanfannee deemuu danda'uudha qabna. Amma akka jaraa osoo hin taane jararra caalee tarkaanfataa deemuu qabna. Yeroo ammaa kana keessatti wal dorgommii keessa jirama jechuudha. Ummata kana hundaa wajjin abashaan dorgomuu jechuun waan guddaadha. Sammuu keenya irratti nu hojjetteeti waan taateef nutis immoo jara caalee argamuu danda'uudha qabna. Kan biraa akkuma beekamu hiriirri biyyoota adda addaa Awurooppaa, Ameerikaa keessatti hiriirri mormii awwaalcha bilxiginnaa bahamaatu jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakkuma hunda bakka jiru hundatti jechuudha ammeenyummaa mootummaa kana hiriiraan mootummaa addunyaatti gabaasuu danda'uudha qaba. Hadhaa hiriirri godhamaa jiru ammas hin godhamaatu jira jechuudha. Akka milkiidhaan xumuramu abdii guddaa qabna. Washington DC keessatti baay'ee hiriira bal'aatu godhamaatu jira. Uummanni Oromoo biyya hambaa keessa jirtan hundi keessanuu guddaa galatooma. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne wayyoo wayyoo hammeenyummaan